lafa ammeenyaa olii ilmaan Oromoo irratti dalagame. Bara 100 dura bara 1886 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yeroo waraanni koloneeffataan qabroonfataan weeraraan biyya Oromoo keessaa kutaa Arsii jedhamee beekamu kana cabsee seenetti Oromoon haala addawaadhaan qophiilee Afrikaa kan bocaa fi kan mootkee biran dabarreen madaa fi qawwee dura dhaabbatanii waraana Minilik marraa 5 ol cabsanii deebisan yeroo injifatetti akka lammata mataa waliin qabanne gochuudhaaf cabsuudhaaf lafa jiichuudhaaf jaynoonni keenya hayyoonni keenya obboleettiiwwan durdabaran keenya nama 12,500 ol bakka harmi irraa itti murame fi harki irraa itti murame.